oromoo arrabsi jedhee nama ajaja si galeera maaliif itti milkaa'eera kaan anooti takkaa uummata oromoo xiqqeessee hin beeku akkamittan dhaqii nama arrabsi jedhaanii baxaami garmaa warra jaladeemtanii boo siltee jettanii qabaan warra jaladeemtanii siltee jettanuu fi ijoollee oromoo irraa gaasin itti baasa isin yookiin nama shan yookiin nama ja'a kana kana jedhaa jiru an silteen kun oromoodhaaf bu'aa guddaa buuse. Komentiin isat komentiin deebiin kennatti yaada isaa ture yaaduma keetti wanti qo'ee tokko an silteen kun oromoodhaaf bu'aa guddaa buuseera silaa silteen kan arrabaatu hin taane kan galataati dhugaan sin itti himaa silteen siltichisi nama siltee jiraatan kun silteen tokkoffaa arrabaa miti saba lammaffaa immoo galatoomi siltee jettanii siltee saqaaliyyuu galateeffatamuu qabdu maaliif beektu namni oromoo irraan dhalanne yoo oromoodhaa akka mubaarak kanatti hojjete inni oromoo irraa dhalate immoo oromoo yoo cabsee oromoo arrabsee oromoo salphise silaa saba biraa ta'aa mucaan kun galata ummanni oromoo isaa ooleef as deebi'ee immoo ummata oromootiif galata oolee galatoomiitu naa mala malee namni wayii akkanaan jedhe tokkuma dengada wayii birrii kuma dhibba lama namni wayii naa galcheera jedhee dubbadeen ture mubaarak jedhee waayii siltee waayii maalii kana naa naasee wallaahi mataa naasee viidiyoo koolii siifan ergaa tokkee viidiyoo koolii naa naasee warabbal ka'abaa ilma oromooti dhalataan arsiiti birrii kuma dhibba lama naa erge ameerikaa dhaggeeffadhu ani inamanu jedhe namni tokko siltee ta'ee yoo oromoo akkas hojjete dhageesse ati oromoo kan taate ajjala deemte immoo ana arrabsuu barbaaddu maal hojjetti oromoodhaaf gaaffiin kun anaaf isi wal biraa galcheera lamuusin hin deebisu ati oromoodha gudeeda oromoo irraa dhalatte obboleessa koo ilma oromoo oromummaan yoo maqaa ta'e oromummaan ana oromoodha jedhanii oromoo arrabsu oromoo xiqqeessu oromoo qulqulluunuu ana warabbataatu warabbaddaa oromoo qulqulluunuu eenyuun caala ana maaliif beektaa mucaan kun nama gaariidha jedhaniiti waan itti himatu akka oromootti dhufanii ana biratti kanaaf akkasii kan ammoo kunoo komentii ilaalaa jirta miqqanyaa amma rakkoon jiru ijoollee xiqqoosii ijoollee si komandooti dhiibbaa fidaan irratti ni jaaladhe irra caalaan ijoollee si komandooti kan na jaallatanis baay'ee jiru hundaa miti kan na jibbu rakkoon jiraamaa inni duudaadha jedhu kun jechuudha jarrammaa na arrabsanu duudaadha utoo walgachitee mubaarak maal sitti balleessetteen hin jiru ajaja fudhatanii digale ajaja fudhatanii ajaja kennameef horii isa taayyeen girrisaa jedhe sana jarre jechuudha ajaja girrisaa waa mana hin jenne taayyeen girrisuudha jedhe bakka mubaarakta kana godhe mubaarak nagaadha adeemanii mubaarakta kana godhe jedha kan ani bakka isin kennee isin beeku bakka isin kennu isin anaa gadi isin gale anaa gadi waan an godhe gochuun dandeessan waan hoggaa 13tti godhe hoggaa 100tti gochuun dandeessan alhamdulillah nama rabsaan fammasne an nama rabsaan fammasne adda alhamdulillah beekamtiin qaba ijoollee si komandoo isin jaalladha hedduun keessan na jaallattu amma isa kana karaa irratti wallaahi nama ijoollee mucaa si komandoo tokko warraa hojiin deemaara footoo nama maxxansa jedhe nan beektu malee tiktookii irra hin jiran jedhe hin maxxansa warra isaatii wajjin na arganii nyaattu malee naan jedhanii misaa nyaachuu beena nyaachisanii deebi'ee manatti galee jawaariin ilaalaa ijoollee si komandoo gagaarii beeka ilaalaa hundi deebii uummataa fanniisa maaliifan uummataa dhiisa beektaa argeen beeku jedhee akkamitti shamarran si komandoo itti xiqqeessita shamarran si komandoo jechuun si jawaariin deessin jedhee wallaahi wabillaahi kadhachuun hin barbaachisu ijoolleen si komandoo shamarran gaafa sana jedhanu na taajjabu jecha qofaati shamarran si komandoo warra jawaariin ta'e warra waaqoo guutuu warra akkasii ta'e gootota ta'e akkamitti of xiqqeessita deebitee of waraanaa hartaa mukarra teessee muka ofirratti kutaa hartaa gorgaruu arrabaatti adda shamarran si komandoo arrabsite kanaan iyyi shamarran si komandoo xiqqeeffamu namni biraa waraabbateen jedheni na dhaga'e cubbura jala yoo usmeen ajjala jiraattee ol galtee rabbiin maatii kootti nagaan nan galchin mubaarak akkanatti hin gorsine yoo usmeen jedhe anki jibbuun ta'a tokkittii jecha tokkittii rabbi maatii kootti nagaan nan galchin mubaarak akkanatti hin gorsine nana jedhu usmeen dhufe usmeen
أجل جرا إني سادفان أمتا فنيسا أمتا رومو أجسني أمتا رومو أجل جرتا أن وفيكو تنجد أمتا فنكنين دي بيكا قابتي تتكو من قابتي أن رومو تاكو لتكو الرب سجدي وانا أفرسو لين جيسي قد جيسي سنتفكاتا يلا كوبلين كتاب بقول barreessaa komentii ati immoo deebi'ee komentii godhu jedhanus jechuun baatanus cubbuuna baadhaa boola haga beektanitti haga argitanitti an ummata oromoo kutaa 11 arrabsi nan jedhettanii yaaddu kun oolaan no ilaalladha. Mubaarak akkam jirta? An deebiin uummatatti. Deebii kan uummataati siin jedhee hawaasa dhageessoo ta'e hawaasa laali komentii hawaasa. Deebisuun hawaasni irraa deebisuu siin jedhe kun noodha. maaliif kana sii kaasee Mubaarak waan sana si fakkeessa sitti muu tokko majaaranaaf kennita. Waan akka Mubaarak ergu fakkeessa ijoollee kana. Baay'ee. Wanti yeroo baay'ee akka ati ergitu fakkeessa yeroo baay'ee waan ati hadda wal loltee bor nagaa taatu hadda si arrabsanii bor nagaa taata hadda si arrabsanii bor nagaa taata. Ummanni keenya isuma akkanaa qabateetii waa ergitu fakkeessuu danda'a. Dhugaa dubbachuuf namni kamuyyuu immoo namaan bulee ummatan jedhin aan jedhi na dhaga'a siyaasanii burgastii jala na jettu nansi duraan hamma dhiistee turte dhaggeeffadhu dhaggeeffadhu Mubaarik kana mala keessa irratti hin beeku dhaggeeffadhu wallaahi billaahi ilkariim an nama jalqaba nama hunda dura si qeeqaa ture keessaa yeroo xaahirootii kaasee hin beektu nama jalqaba dura si qeeqaa ture garuu hamma namni nama keetii jaaladhu hin jiru haa ta'uyyuu malee tokkoffaa irratti kan hin gammadu silxummaa keetiif Oromoo ta'uu kee adda baafadhee adda baruutti baay'een gammada maaliif yoo itti akkuma kana miseejarii namaan wal lolaan ture. Nama kophee keessa gaddeebi'ee taphataa soowwama dhugaati. Nama tokko hoggaa gasaa gartee irraa fagaachuu danda'u qabda, of qabuu danda'u qabda, of qabuu dadhabdee waan nama deemu jiru kana sii ufitti dulu jira nama muka qoreef jiratti muruu taata dhiigsi gargariidha. Sun dhugaa jirtu ta'a immoo Oromummaa fi sinteedhaa sanii Oromoon qulqulluun eenyumee kaagabbee abbaa lakkaawwatu. Mubaarak immoo abbaa gadaatu Oromummaan akkamitti namni kamitti Oromoo karaa hedduun Oromootti abbaa gadaa Harargeen yoo tana yoo yaadattamu waan fagoo dhiisa dhaa'u abbaa gadaatu ilma kiyya moggaafatee Oromees Harargee yoo barbaadan foota nu gaafadhaa Mubaarak Oromoo warri bakka rakkoo qabdan nu deebisaan nu qunnamuu dandeessanii fayyaa ta'a kanuma jechuu barbaada. Tawaa'ee immoo wanti takka wanni dhaammachuu barbaadu tawaa'ee dhimma gartee fuurbaa saree asirraa duchiftu tokkummaa atillee akka miidiyaatti sareen duchisiisin miidiyaa namaatti fayyadama malee saree miti hayawaanni miidiyaatti fayyadamu. I love you. I love you too. So guddadhu as miidiyaa xiqqaa amma ol guddataa jiru guddadhu waan gurguddaratti fokas godhi waan gurguddoo waan hawaasa irratti malee dhimma konfliktii keessa seeninii waan bakka simmadaalee namoota gurguddaa wajjin ati nama miidiyaa qaxalee amma ol guddataa jiru nu jiraadhu sinjaa uf duuba gadi hin deebiin akka gaalaa uf duuba fincaaniin isa takka amala Mubaarak san hin dhaalin sin jechuun barbaada atiilleeni jabaadhaa dhimma waa'ee ijoollee Jimmaa fi Harargee jidduu immoo Harargee fi Jimma obboleeyyanii adawwiin warri kanaaf gammaduu ka'ee baga rifattan baga sitti gitee ani gamalachuu ijoollee Jimmaa fi ijoollee Harargeellee hedduu galatoomaa isin jechuun barbaada. Akka namni isinii hawwoosan ta'in akka keessan ufiin warra ufiin deemu warra uf ta'ee jiraatu warra ufitti amanu warra wal jaalatu ta'uu keessan asumaanuu hedduu galatoomaa isin jechuun barbaada ulfaadha galatoomaa tokkummaa gaafiidhaaf deebii yeroon qabu ol harkisnaa naman sanii malee taa'ee dhaggeeffachuu hin danda'a garuu hojii keessan jira. rakkoon qabu Waan akka maaliif turumbaduun jedhan irratti waan tokko dubbadhee gaaffii lama fa'aa qabaatti tufu ta'uu yaada uummataati kenni situ beeka seera kee. Waan turumbaduu akka mal jedhan irratti dhugaadha akka malii se'uus hin danda'a akka nama tokkootti se'uus hin danda'a. Kaleessa anaa harrafamuu argeeyyi borontamuu anaa achi jiru hin argu hayi wanni kun uummanni sooshaal miidiyaa kun suuraamaan hojjetaa jiramoo jedheeti dinqifachuu danda'a. Ani immoo waa tokko isinitti amala koo keessa amala ajaa rabbinaa kenne rabbina keessaa haa buqqisu amma mucaan kun taaddu reefan barataara malee bucuusi tigisti
أما قاتي أصل تكير الرقاب تجتي أنا أرى يروسنا الرسول الملا ولم تمون عندك ربي تكستنا وميدان من ما درجة من ثم رغم وما كيمي جدا من عملي هم بيقول ثم رغم ريب